Amma namootni isin argaa jirtan kuni abbaa warraa fi haadha warraa osoon isiniin jedhe eenyutu amana? Biyya lafaa kana irratti namni hundiyyuu filannoon isaa garaagaradha. Irra caalaan namootaa garuu dheerinaanis ta'ee wantoota biroodhaan inni dhiiraas isheen dubaraas akka walgitan barbaadu. Namootni kun garuu faallaa namootaatiin ilaalcha adda taheen bultii horachuudhaan jaalalaan waliin jiraatu. Anis har'a kanin isiniif qabadhee dhufe namoota addunyaa kana ajab jechisiisan isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo amanuuf nama rakkisu kana laayik gochuudhaan akka jalqabdan kabaja guddaadhaan isin gaafadha. Kana kanin isiniif qabadhee dhufe chaanaalii Suraa Entertainment irraa ana Suraa Feliidha. Chaanaalii koo Suraa Entertainment jedhu subscribe gochuudhaan wantoota addunyaa kana irratti uumaman gochoota ajaa'ibsiisoo, rifachiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bu'aarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo har'aattiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Tokkoffaa Spider Sisters jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu lammii Indiyaa kan ta'an waa'ee obboloota kanaati. Obboleewwan kun yeroo dhalatan walitti qabachuudhaan kan dhalatan yeroo ta'u Spider Sisters jedhamuun beekamu. Obboleewwan walitti qabachuudhaan dhalatan kun harka 4 kan qabanii fi miila 3 kan qabanidha. Jireenya isaanii guutuus akka walitti qabachuudhaan jiraatan doktoroonni itti himaniiru. Haala qaama isaanii kanaanii qalbii namoota hedduu fuuchuu danda'anii jiru. Spider Sisters obboleewwan jedhaman kun barsiisaa isaanii haayiskuulii kan ta'e Jasmaddin waliin osoo kutaa 10 baratanii hiriyummaa kana uumanii yeroodhaan boodas waliin jiraachuu eegalanii. Jasmaddinis obboleewwan kana lammeen waliin gaa'ila raawwate. Obboleewwan kun lameen yeroo dubbatanii lamaan isaanii iyyuu akka Jasmaddiniin arganiin jaalalaan akka qabaman himaniiru. Gaa'ila kana keessas turtii waggaa 2 booda maatiin Jasmaddinii fi jiraattonni Hindii Jasmaddin irratti cunqursaa gaggeessaniin bultiin waggaa 2 ture kun diigamuu danda'ee jira. Gaa'illi kun gaa'ila addunyaa kana irraa ajaa'ibsiisaa jedhamuu danda'ee jira. Lammaffaa Kung. Lammaffaa irratti immoo kan nuti ilaallu dubartittii Kung jedhamtu kana. Kungiin dubartii bareedduu jedhamtudha. Dhaabbiin isheen qabdus qalbii dhiirotaa kan hatuu danda'udha. Garuu jaalalli jaamaadha akkuma jedhamu. Dubartittii kana jaalalaan kan mo'achuu danda'e akkuma argaa jirtan namicha dheerina meetira 1 qabu kanadha. Isheenis gaafa dubbattu inni abbaa manaa koo sirriidha jetti. Suuraan isaan ka'uudhaan sooshaal miidiyaa irratti gad lakkisan namoota baay'ee biratti akka beekamtii argatan godheenii jira. Sadaffaa Michael Rufnel gara duubaatiin ballachuu isheerraan kan ka'e balballi dhiphoon hin galchuuni. Addunyaa kana irrattis haadha boroo guddaa jedhamuudhaan Guinness World Records irratti galmeeffamtee jirti. Akkuma argaa jirtanii abbaan manaa ishees kana fakkaata. Abbaan manaa ishees yeroo dubbatu ani bultii koo kanatti baay'ee gammadaadha, garuu guyyaa tokkollee qaama ishee guutuu hammadhee hin beeku. Yeroo na hammadhuun kanattis harki koo waliin tuquu ni gabaabbata jedha. Duubni Rufnel meetira 2.4 yeroo ta'u kana jechuun immoo haga dheerina ishee dachaa 2 jechuudha. Ulfaatinni ishee immoo kiiloogiraama 190dha. Duubni dubartii kanaa amma abbaa manaa ishee fi obboleewwan lamaan ishee wajjin walqixadha. Afuraffaa Maaseen dheerinni isaa meetira 1 fi seentimeetira 20dha. Namootni baay'eenis yeroo baay'ee akka nama fokkisaa ta'etti ilaaluuni. Maaseen ijoollummaa isaatii jalqabee TV show irratti beekama. Sooshaal miidiyaas baay'inaan fayyadama. Guyyaa tokkos peejii Facebook isaa yeroo banu waan arge kana amanuuf baay'ee rakkate. Kunis moodelistii beekamtuu Saaraa Ruusii jedhamtutu meeseejii ergiteefii turte. Waan kanas ajaa'ibsiisachuudhaan wajjin dubbachuu eegale. Yeroodhaan boodas Saaraan gaaffii jaalalaa dhiyeessiteefi innis waan kana yeroo dhaga'utti amanuun baay'ee itti ulfaate. Kana malees feek akkaawuntii se'ee ture. Sababni isaas Saaraan moodelistii beekamtuu fi dubartii bareedduu waan turteefidha. Wanti kunis dhugaa ta'uunsaa beekame yeroo ammaa kana gaa'ela ijaarratanii jiru. Maasaan Saaraa waggaa 27 caala. Dheerinaanis isheetu baay'ee caalaani. Saaraan namicha kana kan isheen itti heerumteef qabeenya isaa barbaaddeetu moo jaalala dhugaadha gaaffii jedhu isinumaaf dhiisa. Shanaffaa Eemaandaan
Amma immoo dubartittii baay'ee guddoo Imaandaan jedhamtu waliin wal isin barsiisa. Akkuma argaa jirtanii Imaandaadhaan dubartii baay'ee guddoodha yoo hin jenne eenyuun guddoodha jechuu dandeenya. Abbaan manaa Imaandaan Saarjoo jedhama. Haati manaa Saarjoo Imaandaan harka 3 Saarjoo caalti. Imaandaa fi Saarjoon namoota wal ilaaluu qofaan yookaan wantoota biroodhaan namoota wal filatan ilaalcha hin taane akkasii cabsanii jiru. Namootni kun lameen jireenya gaa'elaa isaanii keessatti baay'ee gammadoo akka ta'an ni dubbatu. Isinoo waa'ee gaa'ela Imaandaa fi Saarjoo kana maal jettu? Ani gara kootiin jaalalli jaamaadha jechama jedhu namoota kanarratti mirkaneeffadhe. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kooti. Subscribe gochuun wantoota addunyaa kana irratti uumaman gochoota ajaa'ibsiisoo, rifachiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu.